Nagaan waaqayyoo waaqa jiraataa bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Hordoftooti YouTube obsee dajane akkam jirtu nagaa keessanii? Anis nagaa kooti galata waaqayyoo akkam isinii hundumtu gaariidha. Ana biraa galata gooftaa hundi isaayyuu gaariidha sin jedha. Yaa'u haala tokko fi badeen ture YouTube irraasi. Amma garuu itti deebi'uun koo hin hafu jechuudha. Yoo rabbi jedhe yoo waaqayyo jedhe haala mijeeffadhe itti deebi'uun koo hin hafu. Kan irraa nafee nagaa keessanidha miti hundumtuu nagaadha. Ana biraa galata gooftaa hundumti isaayyuu nagaadha. Anis haala mijanne keessan ture. Amma garuu waaqayyoof galannaa ta'u hundumti isaayyuu darbee amma nagaa koodhas biyya koottis immoo galeera. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Nagaadhaan iyyuu galuu waan guddaadha. Kanaaf iyyuu biyya koottis galee amma haala mijeeffadhee akkatti hojjedhu hunduma isaa haala isaa mijeeffadhe simduukaa wal arguu danda'a jechuudha. Isinis immoo egaa jajjabina naaf ta'a na bira dhaabbadhaa na jajjabeessaa yaada qabdaniin koomentiidhaan waan hundumaaniyyuu na bira dhaabbadhaa na jajjabeessaa isiniin jedha obboloota koo. Yaa haala baay'ee waan hin jenne kanaaf immoo haala mijeeffadhe YouTube irratti deebi'uu yaalaa jechuudha. Yaa'u neetworkiin biyya keenyaa immoo isuma beektanidha. Baay'ees wanni miti baay'ees namaaf mijatu neetworkiin yaa'u neetworkii akkuma argadhetti nani online irratti argama. Isinis immoo koomentiidhaanis yaadaanis na jajjabeessaa na bira dhaabbadhaa. Jajjabinni keessanidha. Koomentiin keessan anaaf jajjabinadha. Yaada qabdan yoo naaf ibsitanii anaaf jajjabinadha. Kanaaf iyyuu waan hin qaburraa waan dogoggora qabus waan hunduma isaarraa immoo akka hin deebi'u na gorfadha na bira dhaabbadha isiniin jedha. Oromoo koo yaa'u yuutuubiin koo tureera ergan dhiiseeyyuu viidiyoo irrattis gadhiisee hin beeku. Akkasumas immoo liiviis akkas ijoollee duukaas wal argaa hin jiru. Yeroo baay'ee na dhukkubaa ture. Yeroon Dubaayii tures jechuudha baay'ee na dhukkubaa ture mana yaalaa deddeebi'aa ture. Achis immoo waaqayyoof galanna ta'uu nattis wayyaa'ee biyyattis immoo galeera. Amma immoo nagaa koodha nagaa guutuudhaan hin argamaa. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Kanaafan onlaayinii irraa badee yuutuubis hojjechuu dhiise. Amma immoo yuutuubis immoo nan hojjedha. Isin immoo na jajjabeessaa isiniin jedha. Waaqayyo hunduma keenya haa eegu. Ijoollee biyya ormaa jirtanis waaqayyo isin haa eegu. Nagaan biyya keessanitti isin haa gashu. Maatii keessanitti biyya keessanitti nagaan isin haa gashu jedha. Anis immoo waaqayyoof galannaa ta'u nagaan galee maatii koos nagaan argee maatiin koos waatiin koos hundumti isaaniiyyuu galata rabbii nagaadha. Kan keessanis immoo akka nagaa ta'anii waaqayyo biraa abdii fi amantiin qaba. Hunduma keessaniif iyyuu nagaan waaqayyo bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Waaqayyo isiniin haa eegu. Gooftaan sin duukaa ta'u yaadan qabu kanuma ibsachuufanii onlaayinii irratti ba'e. Gawaan dogoggoree jiraadhe immoo dhiifa naaf godhaa isiniin jedha. Turtii gaarii oolmaa gaarii waaqayyo sin duukaa haa ta'u. Yaada qabdan immoo naaf barreessaa koomentiidhaanis yaada naaf kennaa yaada jajjabinaa naaf kennaa isiniin jedha. Waaqayyo sin duukaa ta'u nagaan sin haa gashuu nagaan sin haa oolchuu isiniin jedha obboloota koo afuura.